gaafa inni alaa galu wanta alatti nuffanneefa maa qunxaan ta'an maali qullaa isheen ta'an isa waan ta'eef isaaf akka feeti taate yoo eegdee bareeda. Anam abbaa manaa koo wanta alarraa goorraa adda godheen isa eega. Maaliif uffata alatti uffatamu babbareedeen eeguun isaa manatti maaf gaafa alatti qofa uffata akkasii uffadha shiitii uffadhaan isaan eegu abbaa manaa koo. Maaliif gaafa alaa ol galu gammachuu argachuu qaba. Even hojii isaa hanga fixu taarifatee na bira ufuu qaba. Ana argachuudhaaf arifachuu qaba. Mana isaa jaalachuu akka danda'u gootee dubartiin uumamaan abshaala waan taateef akka mana isaa jaalatu akka mana isaa hin nuffine gochuu qabdi. Dhugaa waa dubartoota musliimaa argitee jiraate manatti babbareedu.